Addunyaa tana jijjiiruun salphaadha. Nama wahiitu kaartaa addunyaa kana cicciree ilmatti kennee sirreessi jedheen kaartaa. Ilmi kun kaartaa kana dafee walitti tolchee saffisaan ijaare kaartaa kana. Akkamitti kaartaa daftee tolchite jedhanii gaafatan. Akki an kaartaa kanatti tolche ciccirama kaartaa kana duuban suuraa namaatu jira jedhe. Ani nama kana tolchinaan addunyaan tolte jedhe, kaartaan duniyaa tolte jedhe. Yoo addunyaa jijjiiruu barbaadanuuf jijjiiruun dirqama. Sagantaa bifa bareedaa dargaggeeyyiin qophaa'e kanaan dhaamsota hedduutu darbee inna fi dhaalika la dhikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahiid. Namarraa bu'aa buufateef dhaamsa guddaatu tare. Ani immoo wanni jechuu barbaade qabxima muraasa tokko kaasa. Kayfa nughayyiru alcaalama, akkamitti addunyaa tana jijjiiruu dandeenya? Addunyaa tana akka isiin jirtutti arguu hin dandeettu. Akka ufii jirtutti arguu dandeetta. Namni qalbiin isaa shakkiin guutame nama hundan shakka. Namni qalbiin isaa jibbaan guutame nama hunda jibbaan laala. Ija tana yoo qulqulleessa wanni hundi namatti bareedee mul'ata. Mee addunyaa tana akkamitti jijjiiruu dandeenya? Laa tabda bitagyiiri alcaalam, ibda bitagyiiri nafsik. Addunyaa jijjiiruun hin jalqabin, lubbuu tee jijjiiruun eegali. Yuhkaa anna malikan, biyya guddoo bulcha jedhan mootichi tokko. Biyya tana keessa deemee laaluu barbaade. Osoo deemuu deemsarraa miilli isaa dhukkube. Gaafa miilli isaa dhukkubu ministeera isaatiin dachii anirra deemu gogaa fi jedheen gogaa. Yeroo kana maal jedheen namni kun ministeerri isaa dachii lafa bal'oo kana gogaa hafurra yoo kophee gogaa si hojjanne hoo jedheen. Namni hedduun duniyaa tana jijjiiruu barbaada. Garuu lubbuu ofiin dagate. Wanni namaa laafu gogaa lafa bal'oo irraa hafurraa kophee gogaa isaa dalaguun laafa. Umar ibn Abdulaziz gaafa mootummaa aangoo qabatu jalqaba mana ufii tolche jedhan ala dura. Osoo alan tolchiin mana ufii tolche jedhan. Achi booda adliin biyya bulchaa ture. Kun antal bidaaya. Addunyaa tana jijjiiruuf ati jalqaba of jijjiiri. Gaafa lubbuu ufii tana jijjiiran addunyaa tana jijjiiruun salphaadha. Nama wahiitu kaartaa addunyaa kana cicciree ilmatti kennee sirreessi jedheen kaartaa. Ilmi kun kaartaa kana dafee walitti tolchee saffisaan ijaare kaartaa kana. Akkamitti kaartaa daftee tolchite jedhanii gaafatan. Akki an kaartaa kanatti tolche ciccirama kaartaa kana duuban suuraa namaatu jira jedhe. Ani nama kana tolchinaan addunyaan tolte jedhe, kaartaan duniyaa tolte jedhe. Yoo addunyaa jijjiiruu barbaadanuuf jijjiiruun dirqama. Jijjiirama kana lubbuu keetirraa jalqabi. Xabbiq calaa nafsik. Dura lubbuu teerratti dalaysiisi. Namni shaamaa ta'uun hin barbaachisu. Shaaman namaa ibsee ufii gubata. Akka dargaggoota kaawunsilii yeroo ammatti ijaaramaa jiran kanarratti addunyaa jijjiiruun jalqaba uf jijjiiruun jalqaba. فإذا صلح الفرد صلحت الأسرة وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. يو نمني دومفا توله ماتي تولا، يو ماتين توله حواسة تولا، يو حواسني توله الدنيا تولا. ترى أما أرقمني كانان tokkoffaa irratti uf haa jijjiirru. Jireenya keenya beekumsaan haa ijaarru. Nuti qabeenyan dhabne, baay'ina namaan dhabne, beekumsan dhabne, wanni nuti dhabne hoggansa dhabne. Carraan amma namni dargaggeeyyii walitti qabee ijaarumsa tokko jalatti waan guddaa karoorfate kun carraa guddaadha. Nama walitti qabanii nama ijaaruu kana dura namni dalage sayyida khalqiiti alayhi salaatu wassalaam. Jalqaba qalbii namaa ijaaran, eegasii ummata gurmeessan, gaafa makkarraa bahan aakhaa bayna almuhaajiriina wal ansaar. Warra muhaajiraa fi ansaaraa walitti obbolaa godhe, qalbii nama hedduu walitti fayyise, awsii fi khazraj walitti tokkoomse. Wanni guddaan isaan irratti xiyyeeffatan ijaarama. Yoo ijaarumsi jiraate guddinni dhufa. Yoo namni wal qabate jijjiiramni dhufa. Jijjiirama kana carraan kun alfursatu laa taduum. Carraan kun yeroo maran dhufu hin turulle carraa kanatti fayyadamuun barbaachisaadha. Qabxii biraa akka dhaamsatti namni gaafa walitti dhufe wal booharuun dirqama. Kuunuu ala alquluubi qalban waahidaa inna atta'aalufa fa'izzatu alaqwaami. Nuti hundi rabbiin ija keenna adda addatti nuu kenne, namni marti laalcha wal fakkaata. Ijji waa laaltu tun tokko,
garuu ilaalcha keessatti wal dhabna nu martu. Garuu qalbiin teenna garagara ta'uu wajjiin ijji waa laaltu tun garagara waa laaluu wajjiin walitti dhufanii wal booharuun tokkoomuun cimina tuuta tokkootii jedhan. Carraa kanatti fayyadamuun tokko tokkoon keenna waan gaarii haa dalayin. Kulliin keenna gahee waan isarraa eeggamu hujii gaariin haa dalagu. Namni yoo uf bira taree nama fayyade bu'aa qaba. Ahabbu nnaasi ilallaahi anfa'uhum linnaas. Irra jaalatamaan namaa rabbiin biratti nama fayyaduu jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Gaafa uf bira tarree nama fayyanne irra jaalatamaa namaa ta'an. Yoo waan hamtuu dalaynellee jazaa isii argatuu deemni.